dhiira Oromoo akkasiidha. Yoo tokko fuudhee waggaa 10 yookiin waggaa 9 fa'aan irra jiraate ka'ee kan biraa yeroo fuudhus haaraa mataa deeme akka nama takka fuudheen beeknetti burraaqa olu taala hin sirba. Wallah maashaallah tabaarakallah. Wallaahi onnee dhiiraaf nama kenne kan itoo shamarraniifis kenne rabbi maal ta'an jedha wallaahi. Jaartii waggaa meeqa fa'aan irra jiraate xiqqoollee jechuudha. Xiqqoolleetti dhaga'amaa itoo fedha isheetiin ta'ee eeyyamtee ta'ee akkas utaala ta'e nan dhibu beektu. Xiqqoolleetti dhaga'amaa haadha mucaa kootiitii. Wayya dhiira Oromoo gaafuma isin uume rabbiin safuu dhabboo. Innaa waa hundaafuu erga ta'ee waan goonuu hin qabnu. Intalli kunis intala keenya. Ayyuunis intala keenya itoo dura jaartii keessana akka zeegaan biraa yoo taatullee sumiyaan jaartii nama nagaati. Ta'us immoo namni namuma beektaa. As biratti qalbii ishee cabuun baay'ee tokko nama aarsa. Itoo ishee sana fedha isheetiin si fuusistee simbuusa itteetti silaa si fuusistee eeyyama isheetiin itoo akkas utaalte aadi. Bagayyuun al takkaan mooriin kun bagayyuu hatamee yeroo akka godhatanii gadhiisaniitu ta'ee baay'ee tokko gubatti intalli wallaahi yoo namni namaaf beeku dhiise rabbi namaaf beeka keessa namaaf argitanii ati isheef amma turee keessatti irree bakka hin kennineefi summiyaaf isheef garuu orma kana fuudhee fira godhee inni moorii sana akka hatamuu taasise. Kazaan sa'aatii sanatti akka lapheen ishee sin eeguutti akka bakka sargii akkamiiti jettee akka qophootee sin eegdutti too sa'aatii sanatti lakkistaniitu ta'e sargii kana sumiyaan baay'ee tokko akka isheen miidhamtuu nan beeka. Baay'ee tokko amma intara gaaggaati amma sa'aatii kanatti tokkoffaa sargiin isaa badaa qaana yaani kan ofitti si butuun qabu dhugaa rabbi badaa kan akkuma sargiitti namatti tolee ofitti kan sisaabuun qabu sargichi. Ta'us immoo maashaallah tabarakallah jennee jirra. Horaa ulaa erga gootanii egaa waa'ee summiyaa sanatu garaa nama nyaata malee wanti ta'amu hin jiru. Dura fiigdanii waan hin taane irratti deemtanii fiigdanii buutu achii booda immoo irra keessaa bahuus rakkisa. Galee ani summiyaan amaaraa amaalii isa jedhamuuf miti dhugaa. Itoo mucaan kun shamarran Oromoo fuudhee ta'e summiyaan Oromoo taateetti ta'e sanuma. Mungkin akkas gochuu mala, mungkin akkas gochuu malu hin beekamu. Dhiironni keenya ijoollee amaaraa itoo jettanii maaliif gadhiistanii reejee kunoo maaliif laphee ishee cabsitanii ree ijoollee amaaraa. Wallaahi baay'ee tokko nama ajaa'ibdu. Musliimnis immoo afur kan eeyyamee fi laphee ishee cabsisiin hin jenne ishee shari'aan laphee ishee duraanii cabsiiti laphee ishee teellanaa xagganii siin hin jenne. Ishee duraa sana eeyyama isheetiin gammachiistee maal jettee si galee isaa booda jireenya salamaa irratti seenta. Amma ayyuun kun galas uffannaa jeesaa hin deemtu ijoollee keessa deemtee ni ilaaltu yoo siin jettee nafta bakka nafta jechuudha. Sijammar kanaa booda summiyaanuun sodaachisti wallaahi. Kanaa booda summiyaanuun sodaachisti. Atu sodaatteetu natti fakkaata kanneen hin gammaatti yoo teessee beeku. Dubartii cimtuu taanaan ta'u ishee ta'e ofittuu sin butu. Dhugaa ofittuu sin butu. Garuu intalloon cimtuu waan taateef imaana waan qabduuf ijoollee koo jetti dursa ijoollee isheef dursiti. Sigalee ayyuun ammam si jaallattu haa jaalalatti hin farannu nikaa gootee fi kaatee qarmatti manatti galchachuu qabda turte. Sigalee hanga kanaa utaalchuu hanga kanaa sargii gochuun hin barbaachisu. To'aadha ijoollee keef sana yaaddeetta ta'ee hanga kanaa utaaluun sin barbaachisu. Akka nama takkaa fuudheen beekneetti ulsi utaalchisa. Maashaallah qurubsi gochisiisa. Mee yaada jalqaba yaada. Yaa ijoollee keenya namaaf yaada. Jaartii duraan fuutaniif yaada.
lammaffaa fuudhuun qallaaliidha. Dammoo kan lammaffaa itoo ishee jalqabaa sana akka kanaa qabbachiistanii sargii gootanii birrii irratti dhangalaastanii itoo fuutanii kun nama dhibu. Garuu isiin maal gootu warra birrii si faana horee si faana dadhabee dhiistanii warra ishee lammaffaa ishee karmatti qabeenyatti seentee bu'aa baay'ee itoo si faana hin dabarsiin jireenya mijataa keessatti ufteetti qabbachiistu. Jalqaba humiyaaf sargii gooteetta jalqaba jaartii kee duraatiif sargii gootee gammachiistee itoo ta'e aadi rakkoo tokko hin jiru. Amma ishee lammaffaa qabeenya ishee jalqabaati irratti ishee lammaffaa gorsisaa jirta. Mushis intala ishee jalqabaati gubatee miti lapheen keenya laphee shamarraniitu gubatee dhugaa rabbii. Isoo ana ta'e osa jedhamtu nutti dhaga'ame. Erga gootee ta'e maashaallah siniin jenneera horaa bulaa. Ansa kanaa booda immoo rabbitu jira. Kanaafuu yoo akkasumatti ammas yaada ayyuutti marra amta taanaan ijoollee kee arguun baay'ee tokko si rakkisaa jechaadha. Hunda dura ijoollee kee caala ture. Ati garuu shamarran filatte dubartii filatte akka nama dubartii takka argee hin beekneetti. Naasa idoo ergaan ani siif qabu maa'inni sumiyaatiin akka maalis ta'ii akka fe'ees ta'ii deemitii araarfadhu. Sigalee deemii araarfadhu isheetiin. Ifama gaafadhu. Bakka fuutee jirtaa qabeenya isheetiin sargii gootee jirtaa. Bakka ishee sanaan araarfadhu deemiiti ifama gaafadhu. Ijoollee keetti deebii si haa ga'u. Mushurrummaanis si ga'ama. Si haa ga'uutti deebii gara Yamaniitti deebi'iitii jaartii kee araarfadhu. Erga dura fuutanii diigamuun hin ta'u. Ituma isheen aarteen hiikii manaamin jettillee akkati kanan goonee inshallah rabbi sinaa gargaaru. Intala musliimaa intala gobazii intala tasgabbii qabdudha. Ati yoo itoo isheen tasgabbii hin qabdu ta'e amma kanaa kabajan qabduu fi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like share gochuun dagatiin Oromoo koo sinin jaalladha.